Tole magaalaan ta'in waa'ee sirna kanaa hin ulfaata. Waa'een sirna gartee leeshaa kun qilee si ofasii galee naaddaa namni ribbi yoo hin jirre jechuu leeshatti bachuu hin dandeettu. Namni leeshatti beelasu nama ribbaana qabu laabazeega jechuu haala balazaa quba hudduu kaattee teettaati giroosarii dhaytee namichaan itti dhufee laabazeegaa shallee inni idimee isaa gartee birrii kafalee neessu jechuu ofii dhaqee harkaa fudhate lafaa olu taalte onnee qabattee sugutti irraa fuutee gaardiin namichaa afaan kanaa fi fuula kanaaf boqoo kana caccabsite. Ragaan kana maasii goona kana. Dubbiin dhugaadhaa kenni dhugaatee nam tokko qabsaatee kilaashii osoo baatu guutii baatu nam tokko akkanatti booskii nama jechuun yoo dhugee yookiin machaa'ee haala hin taanetti nama jechuun ni ulfaata. Inni garuu dhugaa fakkaata. Dhugaa jennee fudhachuu baatti qormuun. Kilaashii miti harka qullaa magaalaa guddoo tana keessatti namni shaggeetti irratti na tumuu miti batnaan godhuun ajjeesa. Achitti du'a malee tokko ajjeese. Abboo namni gara gahu qabu qabu. Insan fannee bara akka Oromootti maqaan dhumate. Artistii Oromoo ta'ee wallaahi akka Oromootti hin salphanne. Artistii Oromoo ta'ee namni fuula keessa tumee akkatti shaaraarra teessisee jilbiinfachiisee kun isa sheem wallaahi lazi du'ee achitti baduutu caala kanarra jechuudha. Ufiillee wanni onnee malee hin taatu dubbiin sibiila baatanii mijaarana. Sibiilli ufii nama dha'u nama nama. Carraa maaf kenna. Emirishaa carraa nan kee tusi. Carraa maali si kenna taaptaa godhaa jedhiin carraa maali maal goota carraa. Ani kan jedhu bara waa guddaa dubbachuun fe'en. Sila uffata inni dira turraa baasanii kootii kana didira immoo isumatu kanaan ka gabaree kana diratee magaalaa Addis Ababaa keessa deemu akkam kanaan galleen. Laalaa kootii irraa baafte gaardii kootii irraa baate gaardii laalaa Umar akka dhagayetti harka isaanu kana laala yoo anki jibe jaran wallaahi ragaa qabatamaadha bar harka isaanu kana kunoon cabsite laalaa harka kana kitta kana qabe harka isaanu kana laalame harka illee cabsite rafarri. Alosip, harka cabsan. Habibi bar safaaxaa mitiiti akkanaan bete jechuu miti nama garteetiniin takkitti si dhiiteen sagal samii tana gubbaa si naannesitu jira. Rabbiin san harka nama buufnaan nagayetti. Cimaadhaa wallaahi ka irraa hafe kiyyaa. Innaa jara na dhugaa jiru isiniifinne saba nuti nama ajandaa barbaadu miti kana dura mucaa kana argitanii nama ummati dubbiin dhugaadha dhugaa rabbi dubbatuudhaa fi ani beeytaa fuulaan beeke jedhi mirisha ani fuulaan beeke wayita wala arge amaamaan fakkaatu kunoo kamataarraa kun bakka dhiigaa diimaa saniin amaamaa fakkaataami gurbaa shahaadaa qabatee salaataa jiraa badaa jedhee tu jedhee Allahu akbar jedhee maashaallah jedhee latti barreesse. Angkana jaayu garuu ammoo peenteen koi Oromoon teen Umar Oromoon teen tapheentee jechuudha farsoo haraqee dhuguun shari'aan matsaafni isaanii nayyamu bar maatiyoosin isaanii haraqee dhuguun nayyamu bar kiristaana irraa peentee ta'ee jira maaliif mana farshoo dhaqee hayyee ka peentee ta'e maa farshoo dhuguu akkanatti dhuga ishee laala amantaa isaa ofii bar peentee ta'ee jira hin dadhabeedhaan farshoo abadan hin Allahu akbar jedhee bakka dhugamaan bakka amma Itoophiyaan jijjiiramte jedhee Allahu akbar dhiiroo meenullee carraa nu kenna isin jala baay'ee turree isinitti xiqqoo yaada waan guddaallee wallaalee waan xixiqqaa kana yaada isinii qabannee jirra. Ayyee habibi dhiifama habibi. Umaa wanni badeen jiru yaa waan guddireef jedheera waan guddaa ta'uu wallaalee waan xixiqqaa kana yaa tilmaamuun nama hin dhibu. Isaan maqaa kiristaanummaa dhagaraa peentetti dhufee jedhuu fi ammas wanni jiru dhugaan jiru qaama dhimma caalaa bultumee tumamuu ilaalchisu ijoolluma ani ofii kiyya baaleen jiraadha baay'ee baaleen jiraadha garuu ijoolluma haadha ganama gaafadheen qaba ijoolluma haadha ganama kunoo shubbistoota ijoollee isinitti himuu danda'a. Isaan hundumaa kan sirba isaa irratti shubbisaa turtee fi kan waa'ee waan keessoo kanaa hunda isaanii hamma tokko beekan baay'ee isaanii gaafadhee jira ofuma kiyyaa ofii kiyyaa jechuudha. Kanaaf dhimmichi kallattii maan akkuma jedhamu kana dhimma caala baasillee haa ta'u dhimma ammoo gartee dubartiitillee ta'us wanni jiru tumamuun isaa kun kiingidhaa beekamaadha jeneraarticha jechuun kiingidha beekamaadha isumaan wallabbiin iska jiru gaaddonni isaaniillee nama tokko lamaan jalqaba wallabee ergasii itti aanee tumamuun isaa ምንም ጥርጣሬ ያለለው ነገር ነው ኩኒ beekamaadha garuu namoonni baay'een isaa ammoo kaniin ani jedhu amma reefu kana mucaa kiingiin abbichi kuni wanni kaasallee gaariidha maaliif wanni qabatamaan dhuguma waan qabatamaan namni itti dhiyaatu namni ammoo gartee
uummata walitti qabee interview godhu yookaan ammoo amma tokko yaada uummataa namarraa fuudhu kun yaada qabatamaa yeroo gabaabaa yeroo takkatti habibi itti deebita caalaa itti deebita yeroo takkatti lammi bee waanii kan jedhu kun habibi Oromoo Muslimaa waliin Oromoo himachuu irraa mara ta'uu yakkateettu nuti ila kun ammas jira caalaan ilma baaleeti kiristaana ta'uu danda'a sigalaami nuti takkaa dhimma amantaatiin jecha takkaa fi gocha takka gooneen beeku dogongora keessan galiin ofii keetii yoo ammoo shira qabaatte yoo ofii keetii vaayirasiin deemte waan feete godhi malee ani oromticha warra asirra jiru oromtoota waa'ee oromummaa kennaa waa'ee taatee dubbachaa jirra malee waa'ee islaamummaa kiristaanummaa pheenxummaa dubbachaa hin jiru warri koomantii akkasiitiin gartee sirna amantaatti deebisuu barbaadan warra shira qabdan warra oromummaatti hin beeyne warra kijibaan jiraatu barbaadu warra saba kan adda qooduu barbaadu nuti akka dhala oromoo tokkotti deemi masgida dhaqe yookiin mana qeenxee manni mana oromooti waa'ee oromoo dubbachaa jira itti ofii biraazar akkasii hubadhaa warri jala kana jirtan warri gara amantaa harkisuu barbaadan jechuudha. Maaliif hin taane garuu hamma tokko yeroo namni waan isaan galle tokko waan gaafatu irratti waan gaafatu gaafachuun sirrii dhugaadha. Angaan fuula tiktok irratti miti bakka fedhetti waan fedhe gaafachuu hin danda'a. Garuu akka itti waa gaafatan murteessaadha. Qaamni kanatti dhiyoo jiru ammoo qaamni akkanatti walitti hin fideen waa tufsiisu ammoo waan qabatamaa viidiyoos kan ta'e yookaan ammoo viidiyoo waa ta'uu baatu waan nama amansiisa. Yoo fide baay'ee gaariidha. Wanni jiru garuu dhugaan jiru anis amma dhugaan jiru afaan inaan gurraan dhaga'eef qarabbi beeku. Waan kana waan an beeku amma kana jedha malee nama irraa aarii qabu hin qabu. Haa ta'u walumaa galatti dubbiin jiru kanuma namni hin beekne akkuma beekuu fi wanni wal dhabbeen dhimma qabsoota irratti miti dhimma ajjeecha isaa barbaadameet illee miti dhimmi akkuma amma jedhame kana caalaan ammoo eenyumtuu hin beekan namni keessa hin beekne hin jiru. Caalaan gaafa interviidhaaf iyyuu gaafa dhiyeessan akka harka saabbatee xiqqoo ofittummaan irraa akka taru eenyummaa nuka beeku. Kun nama irraa haaraa goonee itti himnu hin qabnu. Namni akkasii sun gaafa amma dhufee kan namni ofittummaa qabu kun ammoo kingiidhaa hin beekamaa gaafa akkas ta'utti maaltu uumamaa kan jedhu san namni illee tilmaamuu hin danda'a. Kanaafuu ani hammam beekurraa nama sadii nama afurraa waan qulqulleeffadhee fi dhimmi jiru kanuma galatoo minaalbaat yaada keessatti namni yaada qabuu jiraate waan na gaafatu naa gaafatu hammam beekurraa hin jedhe hamman dhageerraa hin jedhe. Galatoomii ati ka sagalee kana nuu kennaa jirtu nama biyya jirurraa yiimi ulfaadhu galatoomii dhageettanii jirtanii nama biyya jirurraa yii namoota gartee karaa isaatiin nama hedduu beekuu danda'urraa yii namni kun nama itti dhiyaatu koodii isaa kan achirraa fudhate jechuudha ulfaadhu galatoomii habiibi. Okay. Ayyuu ulfaadha. Handugeen ka jedhu kun dubbadhu. Dageeni dubbadhu. Addunyaa Ingiliffaan addunyaa. Laala Ingiliffaan nu afaan Oromoo. Addugeen addunyaa dubbadhu hin baranne Ingiliffa gaafa namni tamaaru hin jirru mana barumsaan dhaqne dhiifama. Andoo tiraa Ingiliffaan. Maqaasaa akka hin daganne jechuufan jedhe akka hin jedhetti maqaasaa akka dagatee